Badhaasa Noobeelii nagaa bara 2026tiif kaadhimamtoonni namoonni dhuunfaa 208 fi dhaabbilee irraa immoo 79 kan ta'an walumaa galatti 278 kaadhimamanii caalalamanii jiru. Barreessaan koree Noobeelii Noorwee Christian Berg Harpviken kaadhimamtoonni hedduun isaanii kan bara darbee wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu haaraa ta'uu himan. Harpviken lakkoofsi wal dhabdee addunyaa guututti dabalaa dhufuu fi tumsi idil addunyaa dhiibbaa keessa jiraatus badhaasni kun ammallee barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Badhaasni nagaa yeroo akka keessa jirru kana keessatti daraan barbaachisaadha jedhan. Hojiin gaariin yeroo kamiyyuu caalaa yeroo haalli hammaataa jiru murteessaadha jedhu. Pirezidaantii US Donald Trump kaadhimamaa keessaa tokko ta'uu hin oolan garuu hin mirkanoofne. Hooggantoonni Kaamboodiyaa, Israa'eel fi Paakistaan irraa dhufan Tiraampiin kaadhimamuu isaaniitu eerame. Koreen Noobeelii waggoottan 50 darban hojii kana icciitiin waan hojjetuuf Harpviken Tiraamp kaadhimamuuf dhiisuu isaanii dubbachuu dide. Kaadhimamuu jechuun koree badhaasichaatiin raggaasifamuu miti jedhan. Tiraamp wayita waraan Iraan, Liibaanosii fi Israa'eel akka dhaabbatu marii eegalsiisan addunyaa irraa waraana 10 dhaabuu isaanii himatanii turan. Trump kaartaa ulaa Hormuz maqaa ulaa Trump jedhuun moggaasee maxxanse. Pirezidaant Donald Trump kaartaa ulaa Hormuz maqaa ulaa Trump jedhuun moggaasee miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social irratti maxxanse. Trump duraanis haasawa wayita taasisu akka qoosaa fakkeessee ulaa Trump jedhee ture. Miidiyaalee dabalatee namoonni dubbii Trump kana dhagahan akka qoosaa itti yaadamee qoosametti fudhatan. Amma garuu qoosaaf osoo hin taane dhugummaa isaa dubbachuu hubachiisaa jiru. Trump dhimma Gaazaa irratti illee waan bifa qoosaan eegale boodarra dhugoomse. Gaazaa dhuunfatee magaalaa bareedduu jireenyaaf taatetti akka geeddaru fedhii isaa ta'uu ifatti dubbatee ture. Erga mariin US fi Iraan adda citee Ameerikaan waraanatti deebi'uuf mala dhawaa jiraachuutu gabaasamaa jira. Miidiyaan Axios jedhamu humni waraana Ameerikaa tarkaanfii hamaa akka haaraatti Iraan irratti fudhachuuf qophaa'aa jiraachuu gabaase. Qondaaltonni Iraan gama isaaniitiin doorsisaa haaraa US eegalte ija tuffin ilaalan. Afyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baqalibaaf doorsisa Trump fi qondaaltonni US kaan dhageessisaa jiranitti qoosuun yaada kennaniiru. Iraan fi US dhukaasa akkuma dhaabanitti jiru garuu mariin dhaabbateera. Ulaan Hormuz akkuma cufametti jira. Humni waraanaa US uggura Hormuz ji'ootaaf kan itti fufu ta'uu ibseera. Gareen hidhattoota IS seensa magaalaa guddoo Maalii cufe. Magaalaa guddoon Maalii Baamaakoon wiirtuu Afrikaa lixaa fi qe'ee namoota miliyoona 3 caalan taatee walakkaan hidhattoota islaamummaan marfamuun gabaafame. Guyyoota 3 dura ministeerri ittisa biyyattii kan ajjeefame magaalaa tanatti. Waraanni keenya dandeettii nu tiksuu hin qabu. Akkamiin gara manaa galla jetti haati ijoollee lama BBCtti dubbatte. Warra ishee dubbiftee kan deebite dubartiin tun magaalaa Baamaakoo seenuu hin dandeenye. Daandii guddicha magaalaa tana geessu Baamaakoo kan Ibiyaa jedhamu irratti danqamanii jiru. Karaan kun erga cufamee guyyaa tokko guuteera. Roobii loltoonni garee Jamaa'at Nusrat al-Islam wal Muslimin jedhaman namni tokkollee gara kamittuu deemuun hin eeyyamamuuf jechuun akeekkachiisanii turan. Bara darbe gareen hidhattootaa kun daddabarsa boba'aa ugguruun hanqinaa fi qaala'iinsa gatii boba'aa hordofsiisee ture. Amma magaalaa ba'uu fi seenuu akka hin dandeenye karaa cufan. Kanneen ijaan argan BBC'n dubbise karaawwan 6 magaalaa Baamaakoo seensisan hanga hidhattoonni achi socho'anitti sa'aatiiwwaniif cufaman. Akka isaan socho'aniin konkolaattonni dhaawata sochii eegalaa jiru jedhan. Torban darbe guutuu biyyattiitti haleellaa qindaawaan jihadistootaa fi riphee loltoota kaabaa mootummaa Jeneraal Asiim Gooyitaa fonqolchuu fi lolan The Azwar Liberation Asiim Gooyitaa bara 2020 fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan. Waraanni Maalii humna addaa Raashiyaa The African Corps kan garee Wagner irraa hundaa'e waliin garee warri riphee loltoota kana waraanu.